jechuudha akkamitti happy barbaadanitti akka qulfii godhachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf silkii keessaa yeroo namatti screen isaa bantanii namatti kennitan appilikeeshinoota isin qabdan fakkeenyaaf suura keessa seenanii galarii keessa seenanii Facebook waa tokko tokko keessa seenanii wantoota isin fayyadamtan laaluu danda'u. Kanaaf akkamitti happy barbaadanitti qulfii akka godhachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Dafee isinitti agarsiisa. Agadhumaana waliin tura. Warroonni haaraa dhuftan subscribe gochuu hin dagatinaa. Maatii YouTube taa'aadha. Video kana like gochuu hin dagatinaa isinin jedha. Erga Play Store keessa seentanii appii tokkitti qofa isin barbaachisaa jechuudha. Appilikeeshinoota kanatti qulfii godhachuudhaaf achirratti bakka saachii kanarratti haala kanaan katabdu jechuudha. Happy lock haala kanaan itti barreessitu jechuudha. Yeroo akkasitti itti barreessitan sinii dhufa appilikeeshinoota wal fakkaatan hedduu jira jechuudha. As keessa garuu kan akkaataa isaa itti fayyadamni isaa salphaa ta'e isa kana jechuudha. Kana itti filadhee itti fayyadamu. Kanaaf isa kana irratti barbaadanii as keessa argattu jechuudha. Appichi isa kana buusee waan hin qabuuf waan itti fayyadamaa waan hin jiruuf keessanii akkaataa itti fayyadamtan isaa isinitti agarsiisa. Obsaan eeggadha. Yeroo haala kanaan isinii fide jechuudha. Qulfii dijiitii 6 lakkoofsa dijiitii 6tti galchitu jechuudha. Dagachuun qabdanii maaliif appii suni yoo wanta itti galchitan kana lakkoofsa kana yaadattanii ittiin bantan malee keessa isin seesisu jechuudha. Kanaaf isinii dagachuun qabdanii jechuudha. Aga 6 nu gaafate waan ta'eef filattanii as keessa itti barreeffattu jechuudha. Akka hin dagannetti fakkeenyaaf lama jedhee yoo itti barreesse yeroo 6 jechuudha. Sanaa booda jala kanatti kireet kan jedhu kunni jira achirra tuqxu. Ergaala kanaan yeroo tokkotti deebistanii ammas yeroo lammatatti barreessitu jechuudha. Ammas erga yeroo tokkotti barreessitanii ammas isuma lakkoofsuma sanitti irra deebitanii yeroo lama wanta itti gashitan sana irra deebitu jechuudha. Yeroo nama irra deebitu kaabiraa osoo hin taane wantuma duratti jalqabatti gashitan yeroo lammata sitti galchitu jechuudha. Sanaa booda seef kan jedhu kanarra tuqxu. Dagachuun qabdan jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii fide jechuudha. Tuqxu jechuudha. Achirra appii kanatti alloo yookiin eeyyama kennuudhaaf achirra tuqxu. Sanaa booda okay gootu jechuudha. Iddoo kanarratti obsaan eeggadha. Sanaa booda appii sana as keessa jechuudha. Kunoo iddoo kanarra ni jira. Hin bantu jechuudha. Eeyyama laattu fi haala kanaan bantu jechuudha. Ammas isa lammaffaa tafe amma immoo isa lammaffaa irratti asumarra tuqxu. Ammas okay gootu jechuudha. Appii sanaaf eeyyama laachuudhaaf ni okay gootu. Iddoo kanatti jechuudha. Akkuma argitan appiin kun lammaffaa irratti argama. Achirra tuqxu. Sanaa booda off kan ta'e jiru on gootu jechuudha. Hin bantu appicha. Yeroo tokkoof ofirra deebitu. Yeroo haala kanaan isinii dhufe jechuudha. Dhiifama xiqqoon harka duubatti deebi'e. Yeroo haala kanaan isinii dhufe iddoo kanarratti lakkoofsuma ittiin bantan sana asirratti gashitu jechuudha. Amma iddoo kanatti barreessaa kanan jalqaba ittiin bane sana. Akkuma argitan 6 jechuudha kuni yeroo tokkoof xiqqoo ishee ofirra deebitanii save kan jedhu kun ni jira jala kanatti save gootu jechuudha. Akkuma argitan ammas asirra tuqxu. Sanaa booda haala kanaan skip kan jedhu kun ni jira achirra tuqxu. Akkuma argitan happiin kun amma qulfii miti jechuudha. Garuu qulfachuuf qulfii gochuuf iddoo kanarratti banuuf iddoo kanarratti jechuudha. Iddoo kanarra oos buttan appiin kun amma qullufamee jira jechuudha. Qulfiidha kun amma akkuma argitan qullufamee jira jechuudha. Iddoo kanarratti immoo qulfii gochuudhaaf amma happii as keessaa kana isa kana qulfii yoon gochuu barbaade asumarraan tuqaa jechuudha. Deemee jechuudha. Isa kanas qulfii yoon gochuu barbaade akkuma argitan isa kanarra asumarra tuqxu. Azalatti ni qulluftu asirratti immoo qulfii sana laallattu. Qulfii kana jalaa banuuf immoo jechuudha. Amma kanarraa on banuu barbaade asirraan tuqaa jechuudha. Indeemaa jechuudha. Irraa banama. Akkuma argitan asirra yoo tuqxan sinii banamaa jechuudha. Akkuma argitan ka barbaadanitti qulluftanii ka barbaadan immoo irraa bantu jechuudha. Seetingii ni jira.
Kanaan maani qulfii irraa banaa jira jechuudha. Isinitti agarsiisaa jira irraa banee. Irraa banuudhaaf qulfii kun amma qollofamee jira garuu irraa banuudhaaf qulfuma tanarra gadi tuqxu. Qollofuudhaafis immoo asirratti as buttu mataa dura kanaan look kan jedhu kun ni jira. Amma qollofuudhaaf as keessatti asumarra gadi tuqxu. Sanaa booda deemee qulfii as jala dhufaa jechuudha. Haala kanaan qollofuu dandeessu jechuudha appilikeeshinoota kamiyyuu. Yeroo qulfii sana immoo akkamitti bannaa hojjettan lakkoofsuma itti gashitan sanaan bantuu jechuudha. Amma asirra seentan qulfii na gaafataa jechuudha. Qulfii sana as gubbaarratti gashuun qaba jechuudha. Gashuu malee naaf hin banu jechuudha. Haala kanaan wantoota banachuu barbaadan qulfii appii kamittuu qulfii godhachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Amma waa biraas otoon keessanii kanaan qulfii itti godhe jechuudha. Qulfii malee naan banu jechuudha appii suni. Garuu appii barbaadan irraa immoo bantanii teechisuu dandeessu jechuudha. Haa barbaadanitti immoo qulfii godhachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf appii barbaadanitti qulfii godhachuu, appii barbaadanitti immoo qulfii godhachuu dhiisuu dandeessu jechuudha. Kuma argitan kunillee qulfii na gaafataa jechuudha. Otoon duubatti deebi'ee innaan keesseen kuma argitan obsaan eegaa. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Kana fakkaataa akka irraa barattanis abdiin qabaa jechuudha. Haala kanaan qulfii itti gashitan isinii banaa jechuudha. Kana fakkaata barnoonni akka irraa barattan abdii qabaa. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Laayik gochuun dagatinaa, subskiriibii gochuun dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii.